lolli Amaaraati lolli Tigree kun yoo eegale Sudaan guddoon isaan qaban lolli Tigreedhaatii fi Amaaraatii miti. Lolli Tigreedhaatii fi Amaaraa Tigreen lafa falmaadhaa jirsan deeffattee Tigraay ijaaruudha kaayyoo isiidha. Amaarrinis lafa Tigreen yaammachaa jirtu kana deeffatanii naannoo Amaaraa godhatanii Itoophiyaa bulchuudha dhiitanii. Lolli addunyaan so'achaa jirtu lolli Itoophiyaan mootummaan Itoophiyaatiif kuuni so'achaa jiran lola ollaadhaati. Kana sammuu qabadha. Lolli Finfinnee diiguudhaaf taa'u, lolli Finfinnee qabachuudhaaf taa'u. Lolli biyya san bittinneessuudhaaf taa'u lola ollaadhaati. Kana sammuu qabadha jara keenya. Waan garii yoo keessa gabbuunee laalle lolli Amaaraa fi Tigreeti lolli deemaadhaa jiru maanta. Lolli Tigraay fi naannoo Amaaraa iddoo deemaadhaa jira. Garuu gowwaan keenya Oppidoon akkoo bartetti ummata keenya dargaggeessa keenya kanyaatee garaan qabne qabeele jiru kana guuza ambaayamanii dhaqanii duulchisan. Dhaqanii duulchisan Tigraayitti maqaa Itoophiyaadhaatiin. Garuu lolli in fact lola Amaaraa fi Tigreedhaati. Lolli addunyaan sodaachaadhaa jirtu. Lolli addunyaan firraa eegaadhaa jirtu guddaan lolli Finfinnee diiguudhaaf taa'u. Lolli Itoophiyaa bittinneessuuf taa'u. Lolli Itoophiyaa facaasuudhaaf taa'u. Lolli hedduurraan dubbatamin. Lolli hedduurraan haasawamin. Lolli mootummaan Itoophiyaalleen baalarra guurtee akka hin dubbatamne akka addunyaan hin garre barbaaddu lola waraana bilisummaa Oromoodhaati. Kaayyoo waraana bilisummaa Oromoodhaa Oromiyaa ijaaru. Kaayyoon waraana bilisummaa Oromoodhaa Itoophiyaa bittinneessu. Kaayyoon waraana bilisummaa Oromoodhaa waanjoo gabrummaadhaa uummata Oromoorraa darbu. Waanjoon sun Itoophiyaa. Itoophiyaan mallattoo gabrummaadhaati Oromoodhaaf. Kanaafuu Itoophiyaa awwaalu. Awwaala Itoophiyaa gubbatti Oromiyaa ijaaru. Lolli ammaan tana deemaadhaa jiru kun xumurrisaa garas deemaadhaa jira. Itoophiyaan yoo kana booda waan qabnuun itti dirmannee kaafaa'uu qofaa miti. Aabaa'oonis waliin Itoophiyaa jettee silaa ollaan waliin Itoophiyaa jettee Itoophiyaa cannot survive. Dandamachuu taasuma dandeessu. Silaa miidiyaaleen Oromoodhaa hundinuu Itoophiyaa faarsanii innaata gara Itoophiyaa wayin mootu jedhanii lafaa ka'anii Itoophiyaa wannummaan fedhe kana booda dandamachiisuu hin dandeessu. Wanni maan tana irra jiru maali? Itoophiyaa bittinnooyti keessa akkamitti karaa laafaadhaan wareega xiqqaadhaan Oromiyaa ijaaruu dandeenya kajuu qofa. Uummanni Oromoodhaa asirra dhaabbatee qophaawee biyya fi tana eeguudha qaba. Biyya fi wareega xiqqaadhaan. Miidhaan guddoo osoo uummata keenya irra hin geenye Oromiyaa akkamitti as keessaa ijaaruu dandeenya waan jiru qofa irratti xiyyeeffachuu qaba uummanni Oromoodhaa. Fardiin as jirti. Fardiin Itoophiyaan kutti. Mallattoon kutuudhaa meeqaan tablakkoyneeti amma maayiriir. Dheengadda kaan dubbadhetti bilisummaa irub guddaa'e. Quarter to freedom. Nuusa tokkoof bilisummaadhaaf Oromoodhaaf nuusa tokkootu hafee jechuudha. Achi geenye jira. Qabsoon xumura jirti. Garuu xumura kanarratti akka nu jalaan banne irra hedduu Oromoon qabsaa'onni keenya hayyoonni keenya finishing irratti nyaadhaman. Dhumarratti 2018 qeeroon mooteeti dogoggora hoggantoonni godheen maayii irratti nyaadhamnee Oppidoo if dhaalchifnee jechuudha. 1990 akka dogoggora hogganoonni leencolata afaan dalaganiini maayii irratti nyaadhamnee tiifaleefti biyya keenya biraa deemne jechuudha. Sanduraas dhumarra hoguu geenye dogoggora akkanaa kanaatu dalagama. Ammallee dogoggorri akkasii akkan dhufne Oromoon maal godhu qabne jennee hayyoonni keenya warri waa beeku qabsaa'onni keenya yeroon if dura itti qophaa'anii irratti hojjechuu qaban. Bitti akkan harkaan ba'an Itoophiyaan diigamtee jirti. Oromiyaa akkamitti ijaaruu dandeenya yeroon itti qophaa'uu qabnu yeroo ammaan tana kana. Duula kana keessatti dhaabbii kiyyaa siima. Dhaabbitii asiima. Lola ammaan tana deemu keessatti TPLFis diina Oromoodhaati. Kana shakkiin takka illee hin jirtu. Diina Oromoodhaati. Isaanis kaayyoo isaanii Oromoo cabsanii bara dhibbaaf bituudha ture. Garuu hin taane qeeroodhaatu cabsee kaase. Kan hubadhaa. Amaarinis diina Oromoodhaati. Warra maalummaan Oromoodhaa akka ol hin baane barbaadu. Warra Oromoo awwaalee bitee jiraachuu barbaadu. Umrii isaanii guutuu. Jarri kun lachuutu
والنبي ساني أورمرت ملء والنبي بران قبل نتأكيسا يرون داو أبسو خيسة تجرا خينا كيف دا دين خيتي فرخيتي أبسو خيسة فرد أبتها في دين أبتها الهنجر يرو أمان تراخنا موتمان أبي أحمد يوحانيس سنين نفتنيادا سنين من كمان ترديب يخون أمة أورمود أبسه أكبر سنين ملك الديب سودا برباد موتمان أمان تنجرخون تيجريج أبسه الدنيا را بالله سودا برباد يرو أما جرخانتي أمني أورموداتي في تيب اللف ور تيجراي دينا جمتا كبا يرو دا هنجم تكو جنديمنا هنبين خران إيست الدانوباس هنبين جرو يرو أما جرخانتي دينا جمتا أمنا دينا توكو خاتيجرايس لو جرو كأورمودات بالله سودا دوات أجرو خاتيجرايس بالله سودا أجرو دينا توكو جينكم هنجا خراو جن أوفيفو يرو داف أمان تنا دينا جمتا أوجين كامل do not do mistake أوبيدون تنو مخليه تجري أبدلجا باتيتو ورو مخليه تجرين ودو خستي تيو ليجت إرجعات وفتيتو الدبء كابسات والسماء وربوتين وياني إرجعتو ترياني جتشو إيجل that's politics سياسة نكد سيجله أما دي دميتور بقولك أبني تجري أبديمات رنيتي أرجع رجلدي أبساوت أورموداتين إرجمتوتا وياني لا يتشوي قليل سياسة لكن خنافو نوتيس وني وجوك أبنو سياسة خيستي بولتا دين أبتان فرد أبتان جل ورد أرسين فرا بولو دين سينتا حاجة قرتي كايو كيتر راسن كارسلت سندوغور ستي أرى أركت هندك أو أركت هنداو اتفاق إداوا ديمون دك أماجتشو أرى تيبلو دين كم تراكم تيبل أشر راهن نواجرتو تقرأي را دين أورمودات أولانيس أورميا خي ساهن نواجرو دين تقرأي هم نتي ديني خنا باتي سدين أفرنكن هم نجوتو أبي أحمد ورانه بسمة أورموت وباسيتي ورانه بسمة أورموداتين نوادات ريتشو أرى قافة تقرأي تلو ليه قلمي هم نسا تجوتوتي ورانه بسمة أورمود ديرسوني أما الدام فورمتيتي تقرأي ديمتي خليتشو ما يشور هم نتي دران آباو قفت أواتور تسون الدام باتيشو أصوم فيني أبصون تلمين والجرجارات أديمات أجست ولي قالون فيسو ولي فرموس فيسو ولي أسوس فيسو قالوا هذا دينا جم تاداك أبدتي هم ندينا خيتي فجأة دينا خيمه هو راب حالا خنان سجرجارتي يجتو دبي سيقلتي لولي إيجالي جرا لولي أبتشو الأفتاو بتي لولا قربت نمو الأفتا maybe تيبل فنانو أمارة تنقوتو قندري في قجامس انفتة أكا أورميا أمد دي دمي تربوشتي خانيو جرك أبدي نور راجع جرك أبدي تيسين عن سيرتني جبيسا قرو ورابل سما أورمودا درانو أورميا خيسة بفهم بيك كمن ساري والجه في فيلم مرسي راتشو يرود إيراد أفاس واجر سايل يرود إيراد أفدو بتشان أجرني نوتي إف كيست ركوليجر تفرّي أمتغني تسقب بيسادا سبا سبا لموتو نوج جنجرات أوروميا خيسة جلوس تسقب بيسنة أوروميا حالة أفرت فول فتشو ده هايوني خينيا خنبو دوان غرغر قبسوخرا نغاتي قبسوخرا مادتي يعني غرغر بنتكلين قبل ولد دي بني متا ولد قبتني يرون أوروميا هيجري أكمل جارات أهول مرتنا مانتر جد كافاوتيس وان قبسوخرا نغاتي أنا أهونو this the end لولي إيجالي وني هذا وانغاري هذه ترى إسنتان أما الدبي هذا قبساوت أورومودا هيوت أورومودا خاني وجينغتا هذا يرون اتمرتن أما أنت جوار محمد بكلا غربادا هيوت أورومود دو خنبود غراغرو مان تكلين جراتشون قبط مالي قبسون بفلما خنبود انجست قبسون كرانغا أولمت بيه وفتي جست يرون أسدي بتاني جران خران تكمليفني خرا خنرت أكملتك أيرو جبيسني أيرون خرات خرايرون تهريرتي هدتي هدتشو دافيس كوب أيسني
qabsootana akkamitti galmaan ga'uu dandeenyaa waan jirutti addeebitanii mooraa takka galtanii hayyoonni keenya wal marachuun yeroo isaa maanta daasir qabsoo karaa nagaa yaaltan Itoophiyaan karaa nagaatiin akka ceetu osoo dhiinni gadi naqamne osoo wareega malee akka galma geessu dalaydan hintaan karaan abii barbaade karaan jarri amaaraa barbaade qawweedhaan moohamu kanaafuu filmaata isaanii kana eeynee fi qawweedhaan qeyroo qopheessuu dandahuudha qabna kana booda garaagarummaa keenya dhiifnee walitti gaarrinfachuu dhiifnee xiiqii keessa wal galchinee wal nyaachuu dhiifnee siile wal balleessuudhaaf tattaafachuu dhiifnee karaa wal araarsinee ummata kana mataa walitti qabnee itti galmaan geenyu irratti fokus godhuudha qabnaa jechuudha kana booda ummanni Oromolleen dhiibbaa kana godhuu qaba hayyoota irratti hayyoota kana filannee angareetanaa angareesanii jechuu osoo hin taane hayyoota kana akka mataa wali qabatanii waliin deeman dhiibbaa irratti godhuu qabna malee garee ummannee garee Joohar garee Marroodhaa jechuun kana booda raawwachuudha qaba jira kee laal ifumaaf waan hin jirre keessa if galchinee warra ogoleetii kallee dhiibnee daangarraa baafnee anis deeggaraan ganaan qaba anis deeggaraan ganaan qaba keessaan jedhan nuutu godhaadhaa jira isaan kana hundaa'uu dhiibnee har tokko deebisuudha qabna gareen Joorii fi garee Marroon jirtu garee Oromoodhaa jira jarri kun lamee waliin dalagan sammuun Joorii fi sammuun Marroodhaa yoo walitti dabalamte Oromoodhaaf furmaata fitti yoo moddaan eeynee gareen Joorii fi gareen Marroo diina taanee akkasi wal eegganne maaltu dhufa kasaaraa diina keenyaaf ammaas carraa biraa kennuudhaan dhufaa jiraa jechuudha waan kana ummanni keenya hubachuudha qaba hooggantoonni kan baxraanan ummata irratti hundaa'aniiti maal naa dhabdeenis garteen warra harkanaatu hin qaba maal naa dhabdeenis warra harkanaa dha'uun qaba kanaan xiiqii keessa wal galchanii wali gaarrifatanii gamaa gamana akka diinatti waan kana ummanni Oromoodhaa cabsinee keessaa bahuudha qaba isaan hundinuu Oromoodhaati isaan hundi Oromoof dalagan yoo Oromoodhaaf dalagan gajja'anii Oromoodhaaf dalaguudha qaba yoo ummoo ummata Oromoo qoodurratti qabsoo Oromootti guutarratti addeebi'an ummanni Oromoodhaa gamtaadhaan dura dhaabbatee lakki kana barbaannu wajjin deema yoo waliin hin deemne waliin tarkaanfa